fudhadheen gala arraaf barasoole. Share godha. Nama dhibba torba barbaada. Nama dhibba torba. Hamma nama dhibba torbaatti share godha. 700 ሰው 7 ማለት ነው። Fudhadheen gala arraaf barasoole. Fudhadheen gala arraaf barasoole. Akka waltan harka fuunee daawwattoota obbo Nayemar jalatti argamtan marti keessan qeerroowwan keenya baga nagaan dhuftan bagas gammaddan bakka waan ajaa'ibaa dubbachuuf hin jedha jechuudha. Eenyuun nurkaa bahuu hin dandeenye jechuudha. Kan mana madaamii keessa jirtus, kan ala jirtus, kan eessa jirtuyyuu nurkaan baane jechuudha. Share godha. Nama dhibba torba bida. 700 difin. Sagaleen kun dhagaamaan jiru biyya. Eenyu sagalee jedhara. Harree. Tu ijoollee Jimmaa taatee qaata miidiyaan kun hundi ol baatee boolii kee gadi raaftee jechuudha hundi keetu. Naalaaboo kun mata girrisaa kana jechuudha. Share. Nama dhibba torba. Likkii jiraatti himna jechuudha. Likkii jiraasitti himna jechuudha. Abiyyi tuqeen najaa bahan ijoollee Jimmaa kuulloo jedhee arrabseen najaa bahan mamnuu jetti aramni jechuudha. Mamnuu jechuudha hin ta'u jechuudha. Najaan baatu jechuudha. Share godhi. Nama dhibba torba fida. Nama dhibba torban barbaada. Nama dhibba torba irratti malee dubbadhu. Isinan eega jechuudha. Tokkoon keessanii share godha. Gruupii adda addaatti keessatti galchaa geessaa dhufanu maaliif itti muun barbaada waan ta'eef jechuudha. Guyyaan akkana immoo jabaadhaa fi daddabarsaa nama dhibba torbaan ga'a. Sheeriin qabu keef yaani boontuu shawaa. Jabaadhu share godhi. Gaafa isin nu keessaa waan tokko waan akkanaa qabatanii waan jarri taa'an hin beektanii jechuudha. Kanaafuu nuti sitti muu qabna jechuudha. Bakka. Eenyuun Abiyyii tuqee najaa bahe. Eenyu qeerroo Jimmaa tuqee najaa bahe meeme. Zaaraarraa kaasaati. Bilillee bira dhaqaati. Fatiyaa jedhaati. Mee eenyuun Abiyyiin tuqee najaa bahee hin jedhe. Share godhi jabaadhuuti. Nama dhibba torba fi dammalee dubbataan jiru. Zalaas. Bayya sila. Bayya joko dura. Bayya namni share godhe bayya joko dura. Jikoo si haa nyaatu. Boorko. Food. Funny. Food. Share good. Food. Funny. Nama dhibba afur guutat.
dhibba lama qofa irratti dhibba lama jikee aba'u bayyina jira bayituu sheeriin godhin nan daawwatin sheer godhin guruppii adda addaa keessatti geessisan nama 700 bida 700 dai 700 irratti dubbataman jedhe har'a dirqama nama 700 bidu nama 700 eenyu na jaabaye hin jedhe Yamu albadu batan manga bune jala da ke na fide jra mutul ka bune Yamu albadu batan manga bune jala da ke na fide jra kana mutul ka bune Bonsu chama sani nama Si wajjin bulani Barana mantau Sabat Itti muddisi adhuti nama 700 Furiga. Kawal barre bontu. Kawal barre bontu. Abet. Hanan manja chusiti. Maya chubar bade mucang kun. Kaardii namaatiin caffaruun baay'een jechuudha. Kaardii jechuun baay'een. Namannaa guute moo namatu naa hidhe. Badeesi. Sayixaan. Sheer gurguree baadhuuti nama 700 gahu malee dubbataan jiru. Kabbaad malee itti nama laatu. Kabbaad malee. Guyyaa keenyaan qofa nurraan caffaramu jechuudha. Likkii walitti himna jechuudha nutis. Sheer godha. Egaa giiftiin keenyas har'a kunoo abiyyi tuqanii namni najaabahu hin jiru xiqqaadha hanga guddaatti najaabahu hin jiru yeroon jedhe ergasii poosatu yeroon akkas jedhee dubbadhu nan sobee mee eenyutu najaabahe zaaraa sanyii oromoo irra naa fudhaati mee eenyu najaabahe eenyu nagaa nafee kan mana madaamii keessa jirus kunoo laaxxinoo jedhee jiru abet kan fatihaa keenyaasi laatti gannu jedhe fatihaa koo jechuudha. Kan bilillee keenya ammoo kan siidiisaasi kan bilillee si Dubaay jirtu orlogallee seettan sun. Kanaafuu dubbachuuf waan ta'eef nama 700 guuttanu malee immoo dubbataan jiru. Zelast obbo Nayimar Fuad guyyaa kana jedhan jechuudha. Waadaa isaanii hinuma guutu jechuudha. Nama 700 ammallee sheeriin godhamne ammallee nama 570 geessaniitu nama 100 wayaan qatte jechuudha. Abet. Baga gammaddan barri bara dhugaatii yeroon jedhu jechuudha. Yeroon bara dhugaatii jedhu. Zimmeedhaa dhiisaasin nuti jaallaaluutu iyyuu callisnee yoo jaallaallee ijoolleen sanyii mootiis yeroo kuulloo jedhamtanu zimmeedhaa tuffadhaa dhiisaa maaliif torbii hin gahu namni qeerroo jimmaa tuqee fi namni doktor Abiyyi tuqe umurii dheerataa hin jiru. Dhugaa rabbii isiitti ammallee nama 600 guuteera 600 100 qofa irrata wazii sheer bagnagaan dhufte sheer godhi jabaadhuuti xiqqoof guddaan kee sheer godhi ala balazaa demmoo jakoo duraa ba'i yeroo jarri maqaa keessan qofaan taphatanu isin aarsu kan sitti dhagahamu sheer godhi qaba ala balazaa demmoo bayyaan daandish ማለት ነው አጠፋሻለሁ
xifuu kan siisirtu xifu nama dhibba tokko itti qofa irra ta'a jechuudha. Dhibba tokko itti hanqata. Abeet 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 eenyuun ajaa'ibahee nama achee intalattiin kun dur waa isin jedhaa turte namni yaadatan kottaa. Intalli kun waan isin nun jettee qeerroo Jimmaa kuulloo buna jalatti dhalatte waan adda addaa waan isin afaan si dubbatu sana ilaalaa jirtu. Haa Najaat Umar bayi asii bayi jedhe footoshoopii dhattaa ofii keetiif hojiin kee akkana jechuudha. Kanaaf footoshoopii dha. Wallaahi footoshoopii miti kunoo viidiyoo si akka jira jechuudha. Footoshoopii aree footoshoopii nu yaara dhayi hadha barraarra miti anaala sheer godhi jabaadhuuti. Ummata doofaa kana jabaadhuu sheer godhi. Kanaafuu amma dubbataan jiru nama 700 irrannaan hin dubban gad hin baasu jechuudha. Baasuuf ani garuu waan hin dubbachuu jedhu garuu kabbaad no ማለት sammuu jira xil godheen bulchiisa jechuudha. Jira naa fidaa si addaati sheerti godhiti. Jabaadhu Daliil Musaa, Jimmaa Abbaa Jifar, Saaluddiin, Saabiriina, jabaadhaa sheer godhaa, jabaadhaa yaa biyya, dhagahaa dhageessisaa, dhagahaa dhageessisaa. Jabaadhaa 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 naa giroo miti. Sheer godh, sheer godh, sheer godh, sheer godh, sheer godh. Sheer godh, sheer godh. Kanaaf jechuun egaa hawwiin keenya sadha kunoo yeroo isin ijoollee keenya gabbaatii arrabsiitu jechuudha. Bataam natti dhaga'amaa ture jechuudha. Garuu guyyaa tokko maqaa sii kaasee hin dubbanne jechuudha. Maaliif nutu qeenamni ajaa'ibaa hin jiru baqa. Agitanii Fatiyaasiin boqqolloon sun isa jechuudha isinii kuweetiin jirtu jechuudha. Abiyyi isin immoo abiyyi arrabsiti. Abiyyi tuqxeen ajaa'in baatu dhiisii jenna. Balaw jette jechuudha. Akkasitti kunoo gadi yaafame jechuudha kan viidiyoon si. Allahu akbar. Baratu bara dhugaatii yaa ijoollee. Dhiisaa nama sin tuqe tuffadhaa dhiisaa. Amma argitu maxarrashaa isaa. Sheer godhaa yaa biyya dhagahii dhageessisi dhagahii dhageessisi. Fidi naala abuukiis binatti fidi. Natti fidi ittimna. Ittimna. Mee ijoollee badhaadhinaa keessaa wanti namni abiyyiin tuqin namni nama ijoollee qeerroo Jimmaa hin arrabsin. Mee hin arrabsin. Mee eenyu takkaa fokkisee beeka. Eenyu takkaa waan akkanaa irratti qabame beeka jechuudha. Bakka kunoo namni abiyyii tuqe namni qeerroo Jimmaa tuqe. Assalaamu alaikum. Bye bye. Bye bye. Baga harretti. Sharmuutitti. Anaala abuuki kiyaan. Yerooti ergasii gabbaatee Jimmaan nafxeenyaadha. Abiyyiin nafxeenyaadha. Jettu jechuudha. Anaala abuuki zaatu. An yeroo sana takka guyyaa tokko maqaa sii dubbadheen beeku. Kan nama hidhees dubbadheen beeku jechuudha. Tuffaadheen baangaaliin jechuudha. Achii dudduubbeedhaa itti suuqee asii dubbatti gabbaate jechuudha. Saniyyuu gabbaatee shamarran arrabsiti. Yaa shamarran akkana hin ta'ine beengaalii wajjin hin utaalinaa. Jetti gabbaatee kana anaala abuuki zaatu. Gurbaa inni fuudhe immoo rakkatee fuudhe baqa. Rakkataan ulfa fuudha. Gurbaa inni wajjin jiru sun jechuudha. Rakkataan immoo ulfa fuudha baqa. Amma lamisaale amma fakkeenyaaf warra rakkadde ulfan fuudha baqa. Ulfa fuudheetan dhalchiisee wajjin jiraadha. Silas barammaa da'umsi yeroo shamarran da'uun baay'ee turuu dhiisira. Baay'ee turuu dhiisa. Ji'a lamatti addanatti ji'a sadii ulfoofti. Gaafa ji'a afurii deesseetti bakka. Kanuma silaayyuu jechuudha muudachuu adallande. Mucaan kun ilmoo baangaalii fuutee gurbaa kana bira deemteetti. Amma ji'a lama sadi booddee deesseetti dhageenya jechuudha. Maaliif itti feete kan jirattiin itti feete baangaaliin jechuudha. Paakistaaniin jechuudha. Haqqii hin tuqin ijoollee Jimmaa tokko ansin gorsaa jechuudha. Hin tuqin abiyyii lama kana baannaan allaqallish ማለት ነው. አዳሜ allaqallish ሲሉመት jechuudha. Abiyyi irratti rabbi naman dhiisu yaa biyya. Abiyyi irratti rabbi naman dhiisu gaafan jedhu soba seetanii namtichi dhugaa qaba haqa qaba kanaafiyyuu. Abiyyi nafxeenyaa itti teesse. Ijoolleen Jimmaa jarraa abiyyi deeggaruun nafxeenyaa nuun jette.
namni badhaadhee deeggaru nafxanyaa taane biyya Oromummaan irraa mulqame jechuudha. Duudaa gaafa namarra keessu rabbi immoo kun akka nama dhugaa sirra kaa'a jechuudha sirratti immoo anaala abuu kibzaatu. Isiin bililleen isiinii bililleettanu bilillee isiinii Dubaay jechuudha. Bilillee isiin Dubaay. Isiin jara sanatu iyyuu nama shaniin nyaatu. Dhugaa rabbii isiitti jechuudha. Nan beeka jechuudha. Maaliif afaan kootiin gaafadheera jechuudha. Yebboo innati taaksii keessa wajjin taa'aa jirtu suni ijoollee eessaati jennaanii ijoollee jara sana. Maali ijoolleen biyya keenyaa hin jiranuu biyya sana hin jireen. Kan Zaaraas immoo footooshooppii dhattan biyya. Isuma ijaan akkana namni ilaalaa jiru. Maaddii kana footooshooppii nutu bareenu. Dursa keessam nutu beeka footooshooppii gochuu. Garuu immoo footooshooppii miti. Cubbuu namarran keenyu nuti waan dhugaan taane tokko gabbaanee hin dubbannu. Bakka zalaasti geeba. Obbo Nayemaariin biraan jiru wanta kana. Fakkeessuun footooshooppii takkaanaa footooshooppii wayii gadhiisuu argitanii beektanii. Amala koo keessatti takkaanaa argitanii beektanii. Hin jiru na bira wanta kana. An footooshooppii sobiyyii miti an kan footooshooppii an nama sossobu. Isinumti footooshooppii of sobaa jiraadha. Ila Zaaraan jechuudha. Zaaraan jechuudha. Zaaraan isiin kwee. Viidiyoon wata kanatti ilaalaa jirru jechuudha. Yaa jamaa nu sobdimoo rabbiin sobdimoo eenyuun akkasii sobdu Allahu a'lam. Takkaata killee viidiyoon footooshooppii godhama abbee. Hin jiru. Suuraa godhama malee viidiyoon hin godhamu yaa biyya. Tuma godhame jechuudha. Garuu immoo kan Zaaraa ifa kana jira. Gabbaatee sheeka wajjin gabbaatee sheeka fuulduratti kakatte. Ila duniyaa irratti fokkisaa akiraatti maal fokkifti yaa biyyaa kooti. Maaliif sobdee kakatti? Maaliif waan abiyyi xiqqeessituuf jechuudha. Kanaaf xiqqaatte bakka kanuma dubbii. Bilillee inni Dubaay immoo jechuudha. Isii dhiisa. Isii jala sanatuyyuu nama shaniin hojjetaa bulu. Namni turistiidha hojiidhaa dhaqe. Artistoonni yeroo dhaqan bilillee horloo gallee wajjin bulu. Bakka namni gara Dubaay imaluu feetan naqun nama an bilbila sheeshiniifan kenna jechuudha. Kalaas maaliif izaa bakka nama shaniinis yoo jiraattan nama sadiinis yoo jiraattan I am free jechuudha. Free waayifaan jira waayifaan paaswoordiin qabna jira miti beektu miti yoo inni takka waayifaa keessa galte caroo wedee ofiitti kana jechuudha. Bilillee dhanne bilillee horloo gallii isii Dubaay hin jirtu jechuudha. Birir isii haa godhu. Isiin dhiisaa asii kansi dhiisaa kansi hin dubbadhu kansi dhiisaa biyya beeka. Gaaf tokko nama shan ta'anii halkan makiinaa keessa ta'anii imalu beektu osoo imalu maal bilillee rabbee dhiiti ijoolleen kun maal si biraa godha jennaan lakkii boo obbolummaa dhuma na duuka jiru naan jette. Jettiin kun yeroo Gibsii jiru jechuudha. Lakkaasin jedheen jara kanatu sitti dhaabanii ka'anii si haasofsiisanii jedhan sookeettii yeraa dudduubbeen sitti ka'anii. Allahumma rabban balabbaa samaadha. Sookeettii dudduubbeen itti kaa'amee hojjettu kan bilillee dhiigni si isa malee hojjetu jechuudha. Hadda nama 3-4 wajjin bula bilillee hojjetu. Hojjetu. Mataa si wiigii kana jechuun mataa isa foorjidii. Foorjidii birrii 3 moo 4. Beeka ijoollee warri beektan natti hame. Isatu dhaatamaa dhufamee iddii kanaan gaame bakka shallee jechuudha sabaatteenya maalatu no namni Dubaay deeme bilillee wajjin bula jechuudha. Taznaannee fataa buloo maalatu no yeballaa maalatu nama 4-3 taatanus naqun nama anis qunnamsiisa bilillee jechuudha. Xurumbaa abalabbaas fakkaata jechuudha. Xurumbaa abalabbaas maaliif hundaanuma fudhata jechuudha. Kaam kush bas maafi bakka itti taphatamti jechuudha. Isiitti kan taphatu baay'ee jechuudha. Dhugaa rabbii isiitti isiitti kan nyaatu isii kan itti taphatu jechuudha. Gabbaayiti waa'ee Jawaar dubbadhu jedhee itti qadaadaa bula tokko. Achumaan gana basiin utumaan dhiqatiin shaaworii tun galin dhufti achirra jechuudha. Maa guyyaa siin shaaworii tun galin dhuftu jirti. Kun jechuudha. Dhaayyofti. Shaaworii tun dhiqatiin qalii siin dhufti nan beekaa. Ganama subiidhaan kaatila fuulatu qiimmaatu dhiqatin jechuudha. Maaliif reef keessaa fuudhe qaba. Isatu dubbachiisa sookeettiidha moontichi. Sookeettiidha moo akka teeppiitti sin dubbachiisu. Sookeettii itti kaa'ame kana achumaan dhufti jechuudha. Ijoolleen Jimmaa kana nafxanyaadha abiyyi nafxanyaadha asitti sheer godhi jajjabaadhuuti sheer godha
kabbaad malektu nooyi share ammallee share hin godhamne share godhi jabaadhuti yookaan immoo ba adiraa biyya bahaana jedha kan si sookeettiin hudduu achi as itti kaamennaan jechuudha amma reediyoon sookeettii mee dalagaa teeppiin yeroo taphatu sookeettii malee dubbata kaasettiin keessa kaamu malee dubbata miimooriin itti suuqamu malee dubbata akkasana jechuudha kan bilillee kooti sookeettiin itti kaamu malee dubbattu jechuudha achumaan bakka haasaaniin dhufaaf jechuudha akka nama dhugaatii dhugee waan ta'e godhu sakkaarayamee achuma alatu akka sookeettiin sun ijoolleen jedhu sun nama 3-4 keessa kaa'aa bulu jechuudha sookeettii sana inni guuttatte kaate chaarjii ishee guuttatte kaate jechuudha gabbaate. Abiyyi naftanyaa maaltu naftanyaa mobbitiyoo badhaadhinaa maannaa'u uummanni jimmaa kuni waan beekuu jetti jechuudha. Goma maaliif sookeetticha dubbachiisaa jira malee isii miti dhugaa rabbii isii miti jechuudha. Isii miti ba nan beekaan jara sanatu nama 5 keessa buluu isii keessa jechuudha. Miimoorii tokko hin deemtu isii miimoorii 3-4 baqa hullee maalatu siifut guyyaa liibii dhuftu isii miimoorii ishee sana fudhattu bali dhuftu jechuudha. Maaliif haasaanin ta'uuf baqa qallaba isheeti waan ta'eef jechuudha. Mee artistoonni Oromoo Dubaayii naqan isii wajjin kan hin bulin jiru mee jiru yaa biyyaanan sobee jiru hin jiru hundinuuyyuu sookeettii isaa miimoorii isaa keessa kaa'ataa bulee itti taphatee gara biyyaa deebi'a koonsartii isaa fixe jechuudha. Nam tokko Dubaayii naqee osoo bilillee keessaa hin baafatin kan galu hin jiru. Hundum ይቀምሳል ማለት ነው። የማንም ፖፖ ናት ማለት ነው። ፖፖ ታውቃላችሁ? ፖፖ ማለት ነው የማን ኤጁኑራ ሂሪ በራ ካይካይት ጉታ ይቹ ይሲደ እንሰከርቲ ነው ዲየር የሮዱ ደሲ ነማ ሰዲ አፉሪን jedhanii memorii keessa kaanii dhiisanii asitti beektisi. Inna saguuttatte kana makaate jechuudha. Abiyyi gaatee abiyyi afaan si meetira tokko kan meetira 3 fakkaatu kana tottoo kana jechuudha. Tottoo. Ana ala abu tottoo beetu tottoo sabiyya keenya kan guddatu jechuudha. Akkasii jechuudha kansi qodaansis kana itti dawalan jedhee yeroo sa'aatii sukkaar koodii bagaloo jechuudha. Tottoo jechuudha tottoo itti fayyadaman namni akka aadaa godhe. Tottoon kun guddaadha. Bishaanis yoo itti namni dhima guuta jechuudha. Hin guutu jechuudha. Waan barbaadde yoo itti natti hin guutu jechuudha bakka. Miimooriin si fuuliidha. Kanaan jiraatti jechuudha. Kanaaf sookeetti kanaan gabbaatee iyyiti jechuudha. Kun immoo isiin hawweettan kun erbee wayii immoo kan eenyu wayii dhufte jechuudha. Isiin adda baangaalii wajjin jettu sun. Gabbaatee shamarran keenya shamarran kuulloo shamarran maalii meel erbee hullaa. Si wasakni akka keetii si wasakni akka kana taraan kun qeerroo jimmaa tuquus hin dandeessu abiyyiin tuquus hin dandeessu jechuudha. Isiin erbeen akkanaa jechuudha. Isiin baangaa irraa haftee baangaalii jechuudha. Baangaalii asitti suuqee wasakni utuu shaaworiin galanii dhuftee liivirra baatee wama barbaadde of keessaa gadi naqaa oolti jechuudha bara. Ana ala abuu kizaatu najaan baatu tokkoon kee jechuudha. Najaan baatu naala abuuk. Artistiin isii wama tokko azmaariin jechuudha. Azmaariin tokko sodatte jechuudha. Isheenumatti boolaa bulti jechuudha. በእውነት በጣም ይደብራል። Kanaafuu ani isheen hima jechuudha. Dhaggeeffadhaa. Namni maallaa ta'uu fi namni maallaa godhuu fi erbeen abbaa argee jechuudha. Sharmuuxaan abbaa argee kan dhuftee achirratti afaan bantu jechuudha. Abiyyitu itti na jaambaatu. Mana madaamii kee teessee illee kunoo rabbi si fokkisiisa jechuudha. In fokkifta bakka. Cubbuu namarraan kaayin ana ala abuu kisaatu. Kanaafuu ani isheen hima. Jummee ijoollee badhaadhinaa keessaa wanti wanta kanaa godhu jira. Wanti viidiyoo isaa gabbaa'ee kana godhamu jira. Wanti baangaalii wajjin argame jira. Wasak ማለት ነው. ሼር godhaa jajjabaadhaatii hundi keessanuu. ሼር. Jira ya biyya uummataa jira nan sobee hin sobdee jedhame hin sobdee jedhaa kuuloo beeloo beentee jettee naafa jechuun kun helma ነው ማለት ነው. Hinaftu tokkoon keetiin jechuudha. Ana ala shakla kiyaatu. Kanaafuu take careful
keessatti ijoollee Jimmaa tuqxanii na jaambaatan tokko dabalata abiyyi tuqxee na jaambaatu baqa waan sirra gahu hin beektu jechuudha. Waan si fokkisiisu hin beektu jechuudha. Baga harree maal sile kan baala gooftuu saree tottoon uummata akkanaan barbaadu jechuudha. Kanaa wajjinis Oromoodha ofiin hin jedhu Oromoodha isin jedhu waan kanaa wajjin Oromootti ofiin lakkaa'u jechuudha. Safu dhabeetti shamarran biraa arrabsiiftee jechuudha. Shamarran ilmoo nama meeqa jirti. Anaala abuukum zaatu. Har'a obboleettiin kootis akkuma sanatti waamamti jechuudha isin biyya alaas. Tottooyizm wasaka uummata wasakaa jechuudha. Wasakaam. Jabaadhaati sheer walii godhaa sa'aatiin hin jiru waan ta'eef. Jabaadhaa sheer walii godhaa daddabarsaa. Liinkii irra keessa jiru sana tuqaa seenaatii waan ajaa'ibaa dhageessu ammas jechuudha waan hafe. Waa baay'eetu jira waan ta'eef. Jabaadhu sheer godhaa.